السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورماب الحمد لله يعني نجا كوت نجيني كي خنجال الله هن كبجادا بك جرتن مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو الرقم كيسة تيجتي واتساب بكيسين وان سديس برسيس وان هدو تكسم فايد وان نموني باية نتركتا جران وان الرهدون كيسن بين وان هدو تكسين فواكبو وان صديقا يو برتن هدو تكا اتقام مدني بيكا هدو تكسم فايدا إسان سنبرسيس egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana killik itti godhaadha. Achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyeetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa iccitiiwwan sadii waatsaappiidhaa baruudhaaf waatsaappii keessatti galtanii achi booda tuqaa sana kilikni gootu achi booda seetingis kajoon kilikni gootu achi booda as jalatti storage in the data kajoon kilikni gootu achi booda iccitiin awwalaadhaa inni ilaalu jechuudha asirratti manage storage kajoon jira jechuudha asirratti kilik gootu. Egaa daawwattootaan kiyyaa yeroo asirratti kilik gootan haala kanaan kun akkuma asirratti argaa jirtan wanni namni isiniif ergu guutummaan guututti asitti haala kanaan walitti qabamee bakka qabatee jawwaala keessan isin jalaa guutu ture jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan walakkaa gahee jira jechuudha isin galee. Kanaafuu amma kana salphumatti dileetti haala itti gootanii jawwaala keessaniif hedduu takka isin gargaara jechuudha isin galee jawwaali keessan akka isin jalaa hin guunneef jechuudha isin galee yeroo haala kanaan wanni kun fiixa bahee jawwaali keessa walumaa galatti xiqqoo jee guuta jechuudha waan tokkollee isiniif hin buusu sirriitti illee bilbili keessan isiniif hin dalagu jechuudha isin jalaa hallaguu eegala yookiin walitti himuu eegala jechuudha isin galee kanaafuu waan kana jechuudha irra galtanii keessan guutuu ta'uu malaa'uu jechuudha kiyyamni kun walakkaa jira akkuma sirriitti argaa jirtanii dileet ofirraa gochuu qabdan jechuudha haala dileet ofirraa gootanii jechuudha. Asirratti kilikni gootu achi booda asolitti jechuudha select all kajettu ni jirti irratti raayit kana kilik gootan hunda bakka tokkotti balleessuudhaaf jechuudha achi booda asmatarratti jechuudha delete kajettu ni jirti delete irratti fakkiin delete sanarratti kilik gootan achi booda delete kajettu kana kilik gootan achi booda haala kanaan delete godhuu eegala. Nigale kun akkuma asirratti argaa jirtan kun amma dileetti goonee jirra jechuudha. Kun amma qulqullaa'aa jirra. Itti aanuudhaan ammallee asirratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif fida. Waan namni isiniif erge bilbilli keessan akka ofiin otomaatikaalii daawulood hin goone jechuudha. Akka isinumti waan barbaadan qofaa fakkeenyaaf daawuloodii godhatan jechuudha. Kana raayitii irraa balleessan jechuudha isin galee. Haala kanaan hundumaa sanduuqa kana keessa raayitii balleessitanii ookee gootan jechuudha. Kuni maal isin fayyada? Fakkeenyaaf namni gurubbii garaagaraa keessa jiraatu malaa gurubbii kanarratti waa baay'eetu ergama. Achi booda bilbilli kun ofiin otomaatikaalii daawulood godha jechuudha. Garuu haala kanaan raayitii kana balleessitan ofiin daawuloodiin godhu jechuudha. Isinumatuun irra deemeetuma kan itti haaje kan barbaadan qofaa daawuloodii godhata malee jechuudha. Isin galee ofiin bilbilli keessan daawuloodii godhee bilbila keessan isin jalaa hin guutu jechuudha. Isin galee itti aanuudhaan asirratti footoo upload quality kan jettu ni jirti. Asirratti kilikni gootu. Asirratti tana paste quality kajoona keessanii wanni gootan okay gootan tuni maal isin fayyadde tuni faayidaan ishiidha fakkeenyaaf yeroo suuraa gargaraadha yookiin waan gargaraadha waatsaappiidhaan namaaf ergitan qulqullinni isin nama saniitti ergitaniif jechuudha qulqullina suuraa ta'e waan fedheewu ta'e viidiyoo ta'e jechuudha qulqullinni hin irratu jechuudha isin galee qulqullina olaanaadhaan nama san bira isiniif gaha jechuudha osoo qulqullinni tokkollee irraa hin irratin jechuudha waan isin namaaf ergitan isin galee okay itti aanuudhaan ammallee asirraa of duubanii deebisanii achi booda asirratti chat kaja kanarratti kilikni gootu achi booda asirratti meediyaa visibility kana oofii gootan wanni tana ishiin maal isin fayyaddi wanni waatsaap irratti isiniif ergamu hundi akka waatsaap irratti daawulood ta'ee hafu akka yaanii fakkeenyaaf galarii keessan irratti gadi bu'ee isin jalaa bilbila keessan hin guunneef isin fayyada jechuudha isin galee. yaani wanni WhatsApp irratti namni isiniif ergu WhatsApp marra ta'a malee
gadi galarii keessatti yookiin mana bilbilaa keessatti bu'ee bilbila keessan isin jalaa hin guutu jechuudha. Sana haala kanaan ofii ofirraa godha jechuudha. Isin galee haala kanaan itti fayyadamaadha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya isin galee jechuun abdii qaba. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun tolfinaadha. Barumsa birootti nagoolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.